السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديبي أكنا كنيني تيني من تيني وسنتا نسوما كنا ديموسي ديبي سا قربان أسترجتان كوني نبي محمد عليه الصلاة والسلام ركو سمونا كبايا صلى الله عليه ربي وسلم لقيني ربي ساني راجراته لا ستو ركو سمونا كباتيتي أكن تاني تدبي سمالي نبي ربي عليه الصلاة والسلام ركو سمونا كبان صدركاتو كفارتي نبي ربي عليه الصلاة والسلام فالفلكة تقول يهودا دا يقول تقول من بودا مو نبي ربي عليه الصلاة والسلام نما وان تاني في وان نما تان قوتو تان يلوكو ستان نفيا نديما ندعبتا أكا كيسان أكا سنجاتا سنوتي نما واق انجنو نبار نما جنان واق جنان الحمد لله رب العالمين بارونك ربي كيناتي ربي دا ربي جنان نما جنان نبي محمد عليه الصلاة والسلام نما لوكو ستاني جران طيب waan hin dalagin tokko akka waan dalaganitti fakkaata dhugaadha akkuma nama kamiyyuu yoo falfalli qabeetiin jedhe akkas waan hin dalagin tokko waan dalagetti fakkaata waan dalagammoo waan hin dalagetti fakkaata akkasuma laakiin jibriil alayhi salaam miikaal turfaniitiin malaayika lama turfaniitiin nabi rabbi alayhi salaam akka fayyan godhat bakka san hin dubbifneeti akka malaayikaan dhufanii quraana irratti qara'anii quraanni akka nan fayyisu hin dubbifneeti ajaa'iba bar أجايب إيه كافر أجايب أنا ما كان أمي كان أجاب سويسا كان أمي تام أما واقع قلبي دبر سجر واقع قلبي دبر واقع إساني دا يسوع كريستوس فيروت النساء بيت سمني يجو بيت سمني قلبي دبر سيرانين ماركوس بقولنا سديل كوب سديده بيتوكو فيرون نساء دا قلبي دبر سيجراني سمو غتي جراني تي قبودا دفني جد بيت سما چالا ماتي دا چالا نمني بيكو جرا دلات أما واق ماتي واقعدا واقني قلبي دبر سيدني دفن ما أكم قوت هي سكانة ما سكانة رد بدو أم ماتي تعالى نمني بيكو جراري لاتا قلبي دبر سيجي يعني قلبي دبر سيجي چون مراته چون نمتي چون مراته يعني واقع كان كيتي بر واقع بر أنت واقع بر واقع تو قلبي دبر سيدي ماتي نتروفه ndaminem beetesab ustan qababin achuma bitadhaasin واقع Hayyee yaa awwal kiyyaa hedduu galatoon gaaffii kootiif deebii deebisuuf dhiyaachuu keef galatoon gaariinis hamaanis haa ta'u galatoon an kabaja kee gadi hin buusuuti akka kee hin ta'u garuu heertuun ati fudhatte gaaffiin ani gaafadhe wajjin waaqaa kanaaf lafa kana sababni isaa heertuu kana ibseetaniin achiin gara gaaffii kootti deebi'a. Heertuun kun Maariqos boqonnaa 3 lakkoofsa 21 Yesuusin hin salphisu yookiin immoo toora gaaffii koo keessan galchu. Maaliif jennaan? Atillee anaan waan hin dubbisne kaafirri kun maal jettee garuu dubbiseeraan. Dubbisee jennaan afaan Oromootti ni hiike. Namatu naa hiike miti. Hiikeen isin gaafadhe. Mee nan dubbisa Maariqos boqonnaa 3 lakkoofsa 21. Firoonni isaa immoo kana dhagahanii jedha. Kam dhagahani awwaliyyee goobas jette miti atiyyuu akka dubbii keetti maal dhagahani firoonni isaa ishee kana dudda duuba deebitee dubbisteetta bari wanti isaan dhagahan hojii Yesuus kanaan dura hojjete maal hojjete Yesuus maal hojjete boqonnaa 3 kana lakkoofsi tokko kaaftee olaalte Yesuus nama harka naafaa tokko fayyise. Lakkoofsa 7 irraa kaastee olaalte sababii Yesuus dinqii garagaraa hojjeteef namoonni tuuta'anii isatti dacha'an. Ndoomsi hin dubbisa. Lakkoofsa 10 irraa kaasee si dubbisa. Inni dhukkubsattoota baay'ee waan fayyiseef warri dhukkuba garagaraa qaban hundinuu isa harkaan qabuudhaaf hamma isarratti wal caccabsanitti gahan. Maal waan godheef dhukkubsattoota waan fayyiseef. Hayyee hafuuronni hamoonni namoota keessa jiran yeroo dhuma isa arganitti fuula isaa duratti kufanii ati ilma waaqayyooti jedhanii ni iyyuu turan. Hafuura hamaatu Yesuus irratti hojjete moo Yesuustu hafuura hamaa irratti hojjete? Yesuustu hafuura hamaa irratti hojjete. Yesuus dinqii gurguddaa hojjete. Hafuurri hamaan irratti hojjeteera? Never. Achiin booddee hoo lakkoofsa 13 irraa kaastee yoo dubbiste immoo bartoota walitti qabe. Namoonni kanaaf namoonni duraan gaaffii isaaf dhiyeessan jiru farisoonni sababiin dinqii garagaraa hojjechaa jiruu fi yaada isaanii wajjin waan inni waliin galleef namoota walitti qabanii isa miidhuu kan barbaadan jiru.
Gareen kan biraa immoo dinqiin hojjetu arganii isa kan barbaadan jiru namoonni walitti dacha'an. Sana booddee lakkoofsa 20 ol deebite yoo ilaaltu Yesuus gara manaatti yommuu galee hammannii fi bartoonni isaa buddeena illee nyaachuu dadhabanitti ammas tuuti namoota walitti dacha'an. Sana booddee firoonni isaa immoo kana dhaga'anii jedhee itti dhufa. Namoonni itti dacha'uu isaanii dinqii garaagaraa hojjechuu isaatti dhaga'anii dhufan. Gaafa dhufan maal jedhanii? Innoo qalbii dabarse jedhanii isa qabuudhaaf dhufanii jedha. Inni qalbii dabarsee garuu no. Falfalli irratti hojjete garuu no. Seexanni to'annaa ofii jala galchee garuu no. Isatu seexana iyyisiisaa ture. Dhukkubsataa fayyisaa ture. Namoonni immoo kanaaf itti dacha'ani. Warri Fariisota hojiin isaanii harkaatii laamshaa jira waan ta'eef hinaaffaadhaaf miidhuudhaaf gara isaa dhufaa turanii. Indoon jechoota hamaa dubbachaa turan itti aansanii yoo ilaalte deebisee firanni. Dubbisi atiyyuu jechuudha. Indoon dubbiin akkasii kun dhiifaman qabu jedheera lakkoofsa 28 kaastee. Kanaafiyyuu awwaliyyee gaaffiin koof deebiin kee waliin argu. Namoonni waan biraa namaan jiru. Hojii ergamoota boqonnaa 26 dubbistan indoom Feesxoos Phaawulosiinis ati qalbiin kee butameera fakkaata yaa Phaawulos jedheen. Lakkii sitti fakkaate malee inni Phaawulos. Luuk namoonni hin jedhanii miti amma dubbichi. Muhammadiin namootatu akkas jedhe osoo hin taane isuma sirrii irratti hojjete falfalatu. Garuu namaan nama jenna waaqaan waaqa jenna alhamdulillah akka jette sanaa miti dubbiin. Anis namaan namuman jedha waaqaan waaquman jedha. Akkasuma. Garuu dubbiin nama waaqaa irratti akkamitti falfalli hojjetamaadha. Akkamitti seexanni falfalli hojjetameeti waan hin hojjenne akka waan hojjetetti waan hojjete immoo akka hin hojjennetti itti dhagahama ture jechuun qalbii miidhe jechuudha seexanni. To'annoo ofii jala galchee jechuudha seexanni. Akkamitti raajii waaqayyoo falfalli to'annaa ofii jala galchitii dhagaaffiin. Otoo dhugumaa raajii waaqayyooti ta'ee isuma dhugaan isinitti himaa seexanni sammuu hin miidhu. Amma kan nutti argisiisu kun inni gonkumayyuu raajii waaqayyoo mitii jechuudha. Kanaafan raajota durii keessaa isin Adamirraa kaastanii raajotadha jettuu miti. Addaamirraa kaasaatii nam tokko naa fidaa nama falfalli irratti hojjete. Yoo namni jiraate namni falfalli irratti hojjete yoo jiraate kan isa kanaa adda miti jennaa jechuudha. Adda miti akkuma warra kaaniiti jennaa jechuudha. Garuu isuma irratti falfalli hojjetame taanaan inni raajii waaqayyoo miti jechuudha. Kana yaa awwaliyyee kana dubbi. Angaffiin koo ammallee akkamitti amantanii isin sana booda waan inni dubbateyyuu qalbii isaatiin ta'uusaa akkamitti amantan? Akkamitti amantan yaa obbolaa kiyya? Ani kanan isiniin jechaa jiru kana. Inni seexanatu narra turee jedhee ture. Seexanni narra jira gaarummaaf na ajajaa jedhee. Nama seexanni narra jira jedhu seexannis irratti hojjete jedhu kunoo akkamitti raajii waaqayyooti jettanii fudhattaniidhaani kanan jedhe. Ammoo ati kan naan jette quraana irratti qara'anii ati sanan dubbisne naan jetteemi an dubbiseera yaabboleessa. Garuu suuraa 87 6 irratti akka inni quraana hin irraanfanne goona hin jenne. Gaafa sana quraanni keessa isaan turre inni irraanfate inni itti qara'amu keessa isaan jiru waan haaraatti qara'an immoo waan keessa isaan jiru. Suuraa 94 1 irratti onneen isaa baqaqfamee wanti baardenii ta'e keessaa bahee hin qulqulleeffame inni quraana kanaaf amantii kanaaf hin jedhamne akkamitti nama akkasii irratti hojjetti otoo dhugaadhaan raajii rabbiiti ta'e. Kanaaf iyyuu ani kan hin jedhe falfalli hojjetamuusaa ragaa bahuu keef galatoomi warroonni hadiisni akkasii hin jiru jettan baradhaa garuu namni falfalli irratti hojjetamu gonkumaa never ever raajii ta'uu hin danda'u. Kun conclusionidha. Galatoomeeti.